hordoftoota smartphone har'a barumsa gaarii ta'e tokko dhiyeessanii dhufeera. Na hordofaanis bilbila keenya irratti akkanas bara iimeelii kireetii godhachuu akka dandeenyu browserii tokko keessatti fakkeenyaan operaadhaan isin seena isin kiroomiin seenuu dandeessanii appilikeeshinii garaagaraa fayyadamuu dandeessan. Operaan koobane Google kan iddoo irratti www.gmail.com jettanii sarchi gootu. Erga sarchi gootanii booda fi kana isin sign account kan irratti tuttu. Verify it is you jenna gaafataa raanduroo waan seeneeru jechuudha. Next hima jedhanii erga next jedhanii booda kanaan okay na gaafachuu jira achi keessanii duuba deebi'ee user ana account kan irra filadha. Bakka kabira kireet godhachuuf deemaa waan ta'eef kireet account kan irratti tuqxanii jechuudha. For myself to manage business jee optionii lama naa kenne. As keessa isin ka barbaaddan tuqxanii okay to manage my business jedhaan durallee for myself jedhee waan dura kireet godheeruuf haala kanaaf kana naa baasaa jechuudha. Kabara first name jira isa guuttadha jechuudha. Maqaa fakkeenya isin mul'isaa waan ta'eef fakkeenya roo baay'ee itti guutan. Username ufumaanaa fi kaafe barbaadu kanarra dhiisan option available password koo create godhadha jechuudha. Password kan strong gochuu qabdanii akkasiin jedha. Password guutuu jira. Erga guutee